Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu nageenyi keessan baradhaan naga jira alhamdulillah. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalee kanaatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa isin jedha. Egaa gabayaatu biratti odeeffannoowwan garaagaraa haala yeroo irratti kan hundaa'e akkasumas immoo haala bittaa gurgurtaa meeshaalee irratti yerootti isin biraan gaatuun keenya yaadatamaa kana qofa osoo hin taane haala ijaarsa manaa irratti hundaa'uudhaan meeshaaleen ijaarsa manaa meeqaan akka gurguramaa jiran mana tokko ijaaruuf qarshii hammam akkasiin gaafa odeeffannoof kanaaf kan fakkaatan hedduu isin biraan gaatuun keenya yaadatama. Egaa kana cinaattis piraankiiwwan garaagaraa gaaffii deebii yookaan afgaaffii namoota faana taasisuudhaan akkaataa isin itti bashannantan sagantaa kanaaf baay'ee isaaf hojjechuudhaaf qophii xumuree jira jechuudha. Kanas wajjin kan laalu ta'a. Egaa guyyaa har'aa akkaataa gaaffii keessanitti yookaan immoo namoonni hedduun gaafata kan turtaniif odeeffannoo kanas anis isin biraan gahaa osoo hin gahin turee jira. Kana jechuunis meeshaaleen ijaarsa manaa yeroo kana maal irraa jiran akkuma yeroo darbe isin biraan gahaa turetti haala qaala'insa jireenya biyya keenya keessatti wal qabatee meeshaalee ijaarsa manaa qofa osoo hin taane meeshaaleen jireenya guyyaa guyyaatti ittiin geggeessinus hedduu isa dabaluun isaanii beekama jechaadha. Kun kanumaan osoo jiru yeroo kanatti meeshaaleen ijaarsa manaa gatiin isaa maal fakkaata yookaan ammoo meeqaan gurguramaa jiru dabalee moo hir'atee jira kan jiru isin biraan gaha jechaadha. Jalqabuma irratti akka isin kaasuuf yaaletti qorqoorroo gatii isaa isin biraan gaha jechaadha. Qorqoorroon sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa qaba. Kana qofa osoo hin taane akkaataa maqaa isaatiin gatiin isaa garaagarummaa jira jechaadha. Maqaa garaagaraa qaba. Innis hamma maqaa 6-7 qaba. Innis akka isaatu malee baay'een isaa kan ijaarsa manaa keessatti ittiin fayyadamnu kan ammoo yoo itti fayyadamne baay'ee gaarii kan hin taane cimina kan hin qabne hedduutu jira jechaadha. Isa achumatti dhiifne qorqoorroon yeroo baay'ee mana ittiin ijaaru sadarkaa tokkoffaa lammaffaadhaan kan taa'amu gatiin isaa meeqa kan jedhu isin biraan gaha. Jalqaba irratti qorqoorroon tokkoffaadha kan jennu gatiin isaa qarshii 650 jechaadha kan ittiin gurguru. Egaa naannoo tokkotti kanaa oliinis jira maaliif eegaa 28 eegaa 30 eegaa 35 jedhameeti kan qoqqoodamu irra caalatti mana viillaa yookaan ammoo mana sadarkaa sheeppii garaagaraa qaban kanneen kan itti ijaarru eegaa 35 kanaan jechaadha. Abbaa eegaa 35 kanuma yeroo baay'ee isin biraan gahaa ture. Isa jechuun inni sadarkaa tokkoffaa qarshii 650 gurgurama. Lammaffaan qarshii 500 fi sadaffaan baay'ee cimina kan hin qabne qarshii 450 gurguramaa jira jechaadha yeroo kana gabaarratti. Kanaaf gatiin isaa kanaan jiraachuu isaa beektani isinis haala kanaan yoo bitattan baay'ee faayidaa qabeessa taatu kan immoo gatiin isaa kanaan jira. Kana fakkaata isin jechuu barbaada. Qorqoorroodhaan hamma kana yoo jenne ittaansuudhaan qorqoorroo biraa yeroo baay'ee kan hin hafne mismaara jechaadha. Mismaarri yeroo darbu kan immoo viidiyoo ija tokko ture isin dalagee jira haala ijaarsa manaa irratti gatii meeshaalee. Qorqoorroo mismaarri tokko naannoo qarshii 1000 hamma 900 gurguramaa ture. Inni kun xiqqoosaa gatiin isaa gadi bu'uudhaan wal qabate qarshii 850 gurguramaa jira. Saanduqni tokko egaa manni keessan saanduqa meeqa akka isin gaafatu isaas tokko yaada keessanii ture kan ammoo mana luukii 50 ijaarrachuu namoonni barbaadan mismaara hammamtu isin eegaa kan luukii 100 luukii 60 70 tokko manneen kanaatiif mismaara hammamtu isin eegaa kan jedhus akkaataa gaaffii keessanii ture kan ammoo yoo isin gaafattani herreega isaa isin hojjedhe isin biraan kan ga'u ta'a jechaadha. Kanaaf walumaa galatti mismaarri saanduqni tokko qarshii 850 gurguramaa jiraachuusaa gamanumaan akka beektan 850 gurguramaa jiraachuusaa gamanumaan akka beektan jechuu barbaadeeti. Itti aansuudhaan simmintoodha yeroo baay'ee yaada namoota hedduu kan ta'e fi gatiin isaa baay'ee dabaluu irraa kan ka'e yaada namoota hedduu kan ammoo dhiphina namoota hedduu kan ta'e simmintoodha jechaadha. Simmintooni yeroo kanatti kana dura qarshii 1000 hamma qarshii 1100tiin gurguramaa ture jira jechaadha. Yeroo ammaa kana garuu qarshii 800 fi 80 gurguramaa jira jechuudha. Yeroo kana gabaarratti guutuu biyya keenya keessatti bakkoota baay'eetti qarshii 890 gurguramaa jira. Kanaan alatti simmintoon gatiin isaa 880 kun simmintoo naashinaal simmintoo fi daangoote simmintoon kanneen lama qarshii 980 gurguramaa jira jechuudha yeroo kanatti. Kanaan alatti immoo darbaa simmintoo qarshii 850 naannootti gurguramaa jirutu jira. Kan namoonni baay'ee waan hin fayyadamneef jechaadha. Isa qarshii 850 gurguramaa jira darbaa simmintoon. Daangootii fi naashinaal simmintoo yeroo baay'ee namoonni mana ijaaratan fi ogeessonni mana ijaaratan kan filatan
naashinaaliif daangoote kana isaan kunniin qarshii 980 gurguramaa jiraachuusa gabanumaan akka beektan isiniin jechuu barbaada. Egaa simmintoo fi qorqoorroo akkasumas mismaara hanga ammaa kan isin biraan gahaa ture kan gatiin isaa kan fakkaata jecha itti aansuudhaan ashawaadha. Ashawaan gatiin isaa yeroo kana bakka baay'eetti qarshii 10,000 wayiin iddootti gurguramaa jira. Irra caalaatti guutuu biyyaa keessatti bakka baay'eetti gatiin isaa wal fakkaataa kan ta'e qarshii 800 gurguramaa jira jechaadha. Isas gabanumaan beekanii akka ijaarsa mana keessan yookaan mana keessan akka ijaarratan dallasaa ta'u wanta ijaaruu barbaadan akka ijaarratan isin jechuu barbaada. Innis makiinaan tokko siinotiraakiin tokko yeroo baay'ee siinotiraakiidhaan kan inni gurguramu. Siinotiraakiin tokko qarshii 8,000 gurguramaa jira jechaadha. Itti aansuudhaan bolokkeettiidha. Namoonni mana bolokkeetti ijaaruu barbaadanii fi namoonni mana mukaa ijaartanii bolokkeetti iddoo tokkotti sekshinii isaa kan kutaa keessa bolokkeettiidhaan muruu warroonni barbaadan gubbaa isaa paaraafiitii gubbaa isaa warroonni bolokkeetti gochuu barbaadan isas gabanumaan yoo beektan baay'ee tokko bareedaa. Simmintoon kutaa yookaan immoo sadarkaa 3 qaba. Abbaa 10, abbaa 15 fi abbaa 20ti kan inni jiru jechaadha. Kanaaf irra caalaatti kan itti fayyadamuu dandeenyu warroonni mana jireenyaa ijaarrachuu barbaadan abbaa 15ti. Isas yeroo baay'ee irra deddeebiin itti himaa ture jira. Abbaa 10 iddoowwan gara gubbaatitti bareedinaaf geexii yookaan immoo wantoota mimmiidhagina paraafiitii gubbaarraa yeroo hojjannu ciibsinee abbaa 10 itti fayyadamna. Isa immoo ogeessatu beeka. Itti aansuudhaan abbaan 20 immoo dallaa ijaaruuf yookaan immoo magaaziina gurguddaa warroonni ijaaruu barbaadan abbaa 20tti fayyadamtan baay'ee tokko bareeda. Kanaaf gatiin isaa maal fakkaata kan jedhuu fi abbaan 10 yookaan immoo bolokkeettiin abbaan 10 qarshii 15 gurguramaa jira yeroo kana. Abbaan 15 qarshii 17 gurguramaa jira. Abbaan 20 qarshii 19 hamma qarshii 20tiin gurguramaa jira jechuudha. Kanas gabanumaan akka beektan isa irra isinii deebi'uudhaa fi abbaan 10 qarshii 15, abbaan 15 qarshii 17 fi abbaan 20 qarshii 19 fi qarshii 20 gurguramaa jira. Gabanumaan akka beektanii ijaarsa mana keessanii yookaan immoo ijaarsa dallaa keessanii haa ta'u waan ijaaruu barbaadan akkanatti beektanii akka dalagchiifattan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan namoonni baay'ee yeroo hedduu irra deddeebi'aa kan gaafatan Adaamaa qorqoorroo jechaadha. Adaamaa qorqoorroon gatiin isaa inni kan itti gurguramu kaareedhaani. Kaaree jechuun dalga isaa meetira tokko dheerinni isaas meetira tokko jechuudha. Yeroo baay'ee kaaree jechuun kun isiniin galu waan ta'eef kaareen tokko qarshii 1,450 gurguramaa jira. Adaamaa qorqoorroon gatiin isaa baay'ee tokko ol ka'aadha. Kanaan beektanii manni keessan kaaree hammam akka ta'u yoo beektan shalladdanii haaluma salphaan irra gahuu dandeettan. Kanaaf inni gatiin isaa qarshii 1,450 gurguramaa jira kaareen tokko jechuudha. Manni keessan kaaree 100 ta'uu danda'a, kaaree 150 ta'uu danda'a. Akka kanatti beektanii akka ijaarrattan isiniin jechuu barbaada. Egaa wantoota jalatamtoota hordoftoota keenya walumaa galatti gaafii keessaniif deebii waan isiniif ta'a jedhe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana jechuudha. Kanarra dhaabbannee meeshaaleen ijaarsa manaa isa duraa irraa gadi bu'e moo ol ka'e kan jennu murteessuun wanta salphaadha jechuudha. Kanaaf gatiin isaa hamma tokko baay'ees ta'uu baatu meeshaalee tokko irratti wanneen meeshaalee akka simmintoo irratti gatiin isaa gadi bu'ee jira. Qorqoorroonis gatiin isaa qarshii baay'ees ta'uu hamma hawaatu malee gatiin isaa gadi bu'ee jira jechuudha. Kanaaf yeroo ta'anutti ol ka'amu gadi bu'aa wanta jedhamu hin beekamu. Ol ka'uu danda'a waan ta'eef kanaaf gatiin isaa kanaan jiraachuu beektanii akka ijaarrattan yookaan immoo akka bitattan isiniin jechuu barbaada. Isa kanarraa immoo mana keessan diizaayinii akkamii ijaarrachuu akka barbaadanii fi akkasumas immoo luukii hammamiin ijaarrachuu akka barbaadan Adaamaa qorqoorroo kaaree hammamii yookaan lafa hammamii irratti ijaaruu barbaadan karaa keessatti yaa tokko koomenti jalatti barreessan mana kana ijaarrachuu barbaada qarshii hammam gaafata yookaan immoo meeshaalee ijaarsa manaa kan qorqoorroo haa ta'u bolokkeettii hammam gaafata jettanii yoo gaafatan gaafii keessan isiniif deebisuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan viidiyoo YouTube irraa yeroo muraasa yookaan hojjaa tokkoof akka walakkaa akka sirraa ture jira. Kanaaf YouTube kiyya cinaa dhaabbattanii subscribe akka gootan yookaan immoo hiriyoota keessaniinis share gootanii biraan akka geettan wantoota jireenya keessan isin biraa hafuu hin dandeenye fi jireenya keessan guutuu keessatti isin fayyadanii jechuudha. Asirratti kan inni isinii hojjedhu. Egaa yaada dabalataa soo qabaattan wanta kana beekuu barbaanna kana akkanatti himtoo jettan isin biraan ni gaha jechuudha. Hamma xumuraatti waan nama hordofanii galatoomaa galanii keessan jechuudha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti bye.